Oromia. Kumsa dirrib salameessa jedhama. Miseensi waraan bilisummaa Oromoo zoonii lixaati. Qaamolee walaba kadhin mijjeecha lammiilee nagayaa kan qoratan jiraannaan hundi waliin hojjechuuf qophii. Rakkoo Itoophiyaa harka qabduuf sababi guddaan hacuucamuu mirgira ofii murteeffachuu dhabuu sab guddaa Oromootii fi sabaaf sablammoota cunqurfamoo yommuu taatu biyyoo fi dhukkubsatte hufuu jirtanaaf addunyaan qoricha bira barbaaduun dogongora. Soba biyyiin deddeebii odeessu. Osoon beekii yiikkisanii boo'u jaarmii addunyaatiif labsii yeroo tattama bakka cufan mootummaan labsa nyuma taqalee hawo maleeka tokkolleen qabu loltu mata guduruu hamootummaa yeroo 5 olijjeesu dubbatu jedhe marii aljaziiraa ta daqiiqa 25tiif sekondii 25 fudhateen Dr. Awwal Qaasim Alootiif kumsa dirrib salameessa gaazexeessa Zakariyaa Zalaalamiitiif Abbi Teedros aljaziira streamiif qopheessitu saganticha tagan 54 faamii ookee faatar mirra bullaad maati duree maricha qayiz Itoophiyaa Heartling Toward All Ethnic Conflict jechuun Itoophiyaan saffisaa walitti bu'iinsi walii gulufuu jedhe iskiriin gubbaa keeyyachuun magaalatti afuufameen xalayaan ajaja olaanaa waraan bilisummaa Oromoo irra guyyumsuun barreeffamuun isa dubbatama dubbi hima idil addunyaa dhaabbatichaa booda tarbiitiin mallatteeffam dhiyaachuu ittaan sun viidiyoo waraabam afaan ingilifa dubbat marroo yookaan kumsa dirribsaa hamata guduruutiin dhiyaannaan viiwarsii yookaan daawwattooti namoota yuutuubii chaanalichaa ilaaluu jiran ol ka'an. I feel is an insult to the Oromo people. Ajaja waraan bilisummaa Oromoo zoonii lixa kumsa dirribsaa jechuun jaalmarroo lol aana gidaamii gandi giraayisoo kaa godhamee rukutame miliqetor yeroo hedduuf daggal keessa dhoksanii yaalchisa turan yeroo amma yeroo hawaasaan argame aana gidaamii naannoo abunna koomaat jedham keessa du'e jira xumurji mudde darbe keessa ajajaan poolisii godin qeellam wallaggaa tokko kan inspektar Zalaalam Namoomsaa jedhama kan jechuun dubbat. Ajajaan waraanaa jaalmarroo jedhamu kun immoo yeroo hedduuf dhokskaatiin daggala keessatti yaalchisaa turanii yeroo ammaa kana yeroo hawaasaan argame aana gidaamii naannoo abboonnoo qomaattir keessatti du'eera kan jedhu yeroo hawaasarraa kan argannee jirrudha jechaadha. Viidiyoon ijjeefamu kumsa dirribsaa yookaan jaalmarroo himtutuun fuul waajjir dhimmoota koominikeeshinii mootummaa aanaaleetiif godinaalee hedduu dabalatee bakka hedduun maxxanfamuun sobii akka jaba hool baasee balalii unjeetti fakkaata. Yeroo dheeraan durduun isa himamuun ormi dhiichise firri haboo'eef ajajaa waraan bilisummaa Oromoo yookaan wobo zoonii lixa kumsa dirribsaa yookaan jaalmarroon erga du'eer jedhame mameen bood miidiyaa warra Qaataar aljaziira irra dhiyaachuun dhaadachuun isa falmiqaaf. Falmi tanalleen duub namootaaf miidiyaaleen hedduun intarvii yookaan gaafiif deebii marroon dubbat qofa son taane viidiyoo guutuu nam kan irra argamti jedhan maxxansuun sob mootummaa Itoophiyaa yoo balaaleffatanii kaadireef rogeeyyiin mootummaatti hidhata qaban viidiyoo miidiyaa aljaziiraa kan irra baattuun turuu immoo marroon ammallee akka lubbuun hin jircichanii mormuun jabeessanii barreessaa turan fuulli miidiyaalee hawaasa torbaan kan keemmaal fakkaataan gaafii qaafte kanaaf waan gabaabduu irra qeencessuuf murteesseen namni qaafa'oo duraanii nageessa oddoo duubi akkan jechuun tiwutar isarra barreesse mootummaan marrojjeessu dubbata eegisuun tiivi irrallee itti mul'atu viidiyoon sob ta'uu dubbatama qulqulleeffatanii jechuun aljaziira gaafata aktiivistiin mootummaa hakiyyar argee jedhame immoo waan argee waan rifat fakkaata aljaziira irra maal arga jira maalti ta'uu jir jechuun yaabsate gaafata oromoonni mootummaan sobdu jechuun qeeqan immoo baay'een isaanii ni qoflaan hedduun mata jabeennaaf sob mootummaa kan dhaadessoon qoosaa akka maxxansanii Oromoo himsfarra maxxans namni miidiyaalee mootummaa sobduu propagandistii kana manansilaanaaf jaalmarroo maqaleetti ijjeefamu keen fudhatanii turan Itoophiyaan osoo nam tokkin ijjeesin maqalee qabattan mallee sobuu jirtu kaje daayirektarii OMN Finfinnee duraanii Girma Guutamaa marroon lubbuun jiraachuu qofa son taane akka gareettu dagaaguu jir jechuun aniin du'ee jettanilleen isin basaasa jir jechuun mootummaa qoos kaadiree mootummaallee keessa tokko kataay hoogganaa namoota dhuunfaatiif dhaabbilee gargara maqatti baasuun arrabsuun beekamaa ka'edha naayiloo addunyaa immoo girrisaan girrisuu malee sammuu ittiin waxiinxalee hubatiin qabu jedha viidiyoo TV aljaziiraa sagantaa The Extreme irra gadhiifamte haalaan dhageeffadhe jedha viidiyoon sun gaafiif deebii yeroo komaand poostii wallaggaa afran irra labsamtu waraabamte marroon ajjeefame jira isirraanfadha jechuun barreesse dubbiin kumsa dirribsa lammeessaa yookaan jaalmarrootuun falmisiiftoo son xumuramiin torbaan tokko keessa yeroo lammeessoo boson Oromiyaa keessatti osoo himamu diisirra kadubbat mucaan dirribsa lammeessaa jechuun kumsa dirribsaa viiyoo afaan Oromootiif Amaarifaatiin gad ba'ee jiraachuus akkan jechuun mirkaneesse. ኩምሳ ድሪባ በድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያም ሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ አካባቢዎች በሰላማዊ ዜጎች ላይ ለደረሰው ጥቃት ተጠያቂ አይደለሁም አለ።
haasawi marroo hatorbaan tokko keessa yeroo tokko qofa sontaane yeroo lammeessoof aljaziira irra dhiyaatu kun rogeeyyii mootummaa waanidhaan kut fakkaat lubbumaan jiraaf isanti dubbachuu jiraa miti kajedhu kumsa dirribsa lammeessaa yookaan jaalmarroon haleella uummata nagaa hatorbaan kan dabalate mootummaan itti matullee waakkachuun addunyaa rifachees haal kara qoosaatiin mootummarra godhamuu jiruun fuulli miidiyaalee hawaasa marroon akka haadireen amantuuf OBN irra ba'ee dubbachuu qab jechuun gaafachaa jiru cufaa fuduu mucaan mata guduruu hawaraan Oromiyaa bobbaas kumsa dirribsa lammeessaa yookaan jaalmarroon lubbuun jiraachuu yeroo lammeessoof deebi'ee mirkanees. Labeling OLA as a separatist group is another flaw that መሮ የለም መሮ ተገድሏል መሮ ሞቷል እየተባለ ብዙ ሲወራ ይሰማል ሰምተዋል ይመስለኛል እርሶም አንዳንድ ጊዜ እንደውም በምስል የተደገፉ መረጃዎች ሲሽከረከሩ አይተናል በሌላ በኩል ደግሞ መሮ ነኝ ያሉኝ ነው እርሶ አሁን አዎ እንደዚህ አይነት ፕሮፓጋንዳዎች ይሰማሉ እንግዲህ አንተስ አይደለሁም ከኔ ጋር ያወራህ ነው ሌላ ማረጋገጫ ሊሰጥ አልችልም ሰለሞን እሺ ለጊዜው ይበቃኛል አሁን በሙሉ ስሙ ልጥራውት ወይስ ደግሞ በመሮ ብቻ ላነጋግሮት ተመሮ አነጋግራለሁ እንግዲህ ትናንት የወጡ ዜናዎች ብዙ ሰላማዊ ሰው ምዕራብ ወለጋ ውስጥ እንደተገደሉ ተነግሯል መንግስት ደግሞ እነዚህን ሰዎች የገደሏቸው ኦነግ ሸኔ የሚላቸው ታጣቂዎች ናቸው ብሏል ምንድነው የእርሶ ምላሽ ለዚህ ሰለሞን መንግስት ኦነግ ሸኔ ነው የገደላቸው ካለ እንግዲህ ኦነግ ሸኔ የሚባል ድርጅት ፈልገህ ማናገር ነው ያለበት መንግስት ገዳዮቹ ኦነግ ሸኔ ናቸው ብሎ ደግሞ ክስ አቅርቧል ስለዚህ ኦፊሻሊ የቀረበበት ክስ ኦነግ ሸኔ የሚባል መልስ መስጠት አይሻልም የማይመለከተኝ ስለሆነ ማለት ነው እናንተ ኦነግ ሸኔ ናችሁ ነው የሚለው መንግስት እናንተን ለማለት ነው ምሮ መንግስት ኦነግ ሸኔ የሚለው ይንገሩኝ እስቲ ማን እንደሆናችሁ እናንተ አንተ ቤተሰብ ያወጣልህም ሰለሞን ሆኖ ያለ በሌላ ሰለሞን አይደለህም ወይ ቦጋሌ ወይ ደግሞ ሌላ ጫላ ነህ ብለህ ተቀበላለህ ብዬ አላምንም ስለዚህ የማይመለከተን ጉዳይ ሳንጠራ አቤት እንልበት ጉዳይ የለም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እናን በዚህ ስም ደግሞ የቀረበብን ክስ የለም አመራው ሰራዊት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ነው የሚባለው በዚህ ሰራዊት ላይ ደግሞ ምንም አይነት ክስ በእነኚህ ሰዎች አልቀረበም ምሮ በዚህ ትናንት ተፈጸሙ በተባሉትም ይሁን እስከ ትናንት በተፈጸሙት ግድያዎች ውስጥ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እጅ አለ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እንደዚህ አይነት ግድያ ውስጥ እጁን አያስገባም በዚህ አይነት መልኩ ምንም አይነት በእኛ ሰራዊት የተከሰተ ግድያ የለም እንደዚህ አይነት አንድን ብሔር ዕላማ ያደረገ ጥቃት ይቅርና አንዲት ነፍስ በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እጅ ማለት የሲቪሊያን ወይ ደግሞ የንጹህ ዜጋ ነፍስ ብትጠፋ ሃርሽ የሆነ በጣም በዲሲፕሊነሪ የሚጠየቅበት ይሄንን አይነት ግድያ የሚፈጽም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ማለት ነው እንደዚህ አይነት ህግ ነው ያለንና ይሄ ነገር ተደጋገመ ይሄንን ደግሞ ብዙ ዩቲዩበሮች ከሁኔታው ርቆ ያሉት አክቲቪስቶች ንግድ አድርገውታልና መወቃቀሱ መወነጃጀሉ ለነኚህ ለሚያልቁት አማራ ኦሮሞ ትግሬ አንበል ኢትዮጵያዊም አንበል ለነዚህ ለሚያልቁት ንጹሃን የእግዚአብሔር ፍጡር መጫወቻ ቁማር መሆን የለበትምና እንደዚህ አይነቱ ግድያ ኢትዮጵያ ውስጥ በስቷል ማጣራት ያለበት ገለልተኛ አካል ያጣራ ብያለው ከመላልሶ ስለተነገረ ብቻ የሚለወጥ ነገር የለም አንተን ገለናል ብለው ብዙ ዜናው ሲሰሩ ነበር እንዳል ውሸቱ በዛ ማድረስ መግደል ማፈናቀል ቢሆን ስራችን ይሄን አይል አመት አይወስድብንም መሮ አይደለም እሺ ተስፋኞች ነን ተስፋ የቆረጠን በዚህ አይነት ነገር የሚያደርገው እኛ ደግሞ አሁን በዛ ደረጃ አይደለም ያለ ነው ከዚህም በፊት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መሪ ጨምሮ ሌሎችም መሪዎች ወደ ሀገር በገቡበት ጊዜና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ለሁለት ለሶስት ተከፍሎ ትጥቅ የፈታበት ጊዜ ይበልጥ ብዙ መከራና ብዙ እንግልት ውስጥ የገባንበት ጊዜ አልነበረም የዛንም ይሄንን ነገር አላደረግንም እንኳን ዛሬ በዚህ ደረጃ ያለንበት ጊዜ ቀርቶ
እዚህ ጋር ግን መንግስት ብቻ ሳይሆን ከጥቃት ተርፈናል የሚሉ ሰዎችም ጭምር የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ናቸው ይሄንን ጥቃት ያደረሱብን እያሉ ይናገራሉ። እንደዚህ አይነት ጥቃቶችን የናንተ ሰራዊት ላለማድረሳቸው የምታደርጉት ክትትል፣ ቁጥጥር፣ የምትወስዱት እርምጃ አለ የተጨበጠ? ምን አድርጋችኋል እስካሁን? ይሄንን ቅድም እንደነገሩኝ በስነ ምግባር የታነጸ ነው የሚሉትን ተግባራዊ ለማድረግ ወይም ለመቆጣጠር? ጥቃት ስትፈጽም እኮ ነው አንተ እርምጃ የምትወስደው። እርምጃ መውሰድ አይደለም፣ ጥቃቱ አልተፈጸመም። እኛ እንደዚህ አይነት ነገር ጥቃት ይቅርና አንዲት ነፍስ በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እጅ ላይ ብትጠፋ የሚወሰደው እርምጃ በጣም የከፋ ነው ያልኩህ። እንደዚህ አይነት ህግ ነው ያለ። ተላልፎ ቢገኝ ይረሸናል ነው የሚሉት። እንደዚህ አይነት ነገር ክትትሉን አይደለም እርምጃውን አይደለም በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እጅ እንደዚህ አይነት ነገሮች ተከብሮ ስለማያውቁ እንደዚህ አይነት ነገር ተከትቶ እንደዚህ አይነት እርምጃ ወስደናል የሚሉት